har'a ganama hiriira mormii gaggeessaniin wayyaaneen bu'uu qabdi, aangoon uummataaf darbee kennamuu qaba, sirna kana jalatti kana booda gonkumaa hin bullu kan jedhuu fi dhaadannoolee garaagaraa qabatanii akka bahan gabaafameera. Hiriira mormii yuunivarsiitii Hawaasaa kanas adda durummaadhaan kan gaggeessan barattoota Oromoo fi Amaaraa yommuu ta'an, barattoonni uummattoota kibbaa fi kanneen biroos itti makamaniiru. Mormii gara naannoo Finfinneetti yommuu deebinu immoo kaleessa galgala magaalaa Aqaaqii fi Finfinnee gidduutti kan argamu mankuusaan meeshaa waraanaa mootummaa TPLF uummataan cabee to'annaa jala galuunsaa beekameera. Mankuusaa meeshaa waraanaa kana keessattis qawwee, sinaayiparii, kilaashinkoofii, matireeyesii fi rasaasonni hedduu uummataan saamamaniiru. Mormii guyyaa kaleessaa godina addaa naannawaa Finfinnee magaalaa Alamganaa, Jamoo Finfinnee, Sabbataa fi Furiitti taasifameen kanneen barbadeeffaman: 1. Warshaa Ayikaa Diimaa, 2. Warshaa BM Diimaa, 3ffaan kaampii konkolaataa Allaamudiin, 4ffaa warshaa Meettaa Biiraa Diimaatti argamu, 5. konkolaataa warshaa Simmintoo Daanguutee Alamganaa keessatti argamu. Akkasumas magaalaa Sabbataatti bootteen tokko yommuu gubatu poolisiin Koomaandar Dastaa jedhamu ijoollee Oromoo lamarratti dhukaasa baneen garmalee madeessuunsaa gabaafameera. Qeerroon naannichaas koomaandara kana adabuuf adamsaa akka jiran dhagahameera. Odoo kun kanaan jiru poolisoonni Oromiyaa bakkeewwan hedduutti mormii uummataa cinaa dhaabbatanii loltoonni agaazii akka uummata Oromoo hin ajjeefne ittisaa jiru. Kanaafis bakkeewwan hedduutti galateeffatamas jiru. Gara godina Arsii Lixaa magaalaa Shaashamanneetti yommuu dabarru immoo kaleessa galgalarraa eegalanii jiraattonni magaalaa Shaashamannee mormii gaggeessaniin konkolaatota sirnichaa 17 kan barbadeessan yommuu ta'u, wayita ammaa sochiin tokkollee magaalaa sana keessatti akka hin godhamne qeerroon magaalichaa to'annaa taasisaa jiran. Poolisoonni Oromiyaas bakkeewwan kanatti loltoonni agaazii jiraattota magaalaa Shaashamannee akka hin ajjeefne cinaa dhaabbataa jiran jedhan. Kanaafis jiraattonni magaalaa Shaashamannee galateeffataa jiru. Manneetii wayyaanotaa fi basaastota magaalaa Shaashamannee keessatti argaman irrattis tarkaanfiin fudhatamaa jira. Godina Shawaa Bahaa magaalaa Baatuu, Bulbulaa, Jiddoo Kombolchaa, Maqii, Boottee, Arsii Bahaa gandoolee baadiyyaa hedduu keessatti tarkaanfiin caasaalee sirnichaa irratti fudhatamanis akka itti fufanitti jiru. Gara godina Arsii Bahaatti hoggaa dabarru godina Balleettoo hanga Roobeetti to'annaa uummataa jala seeneera. Qeerroon huccuu milishootaa irraa yaasuun gubaa jira. Sagaleen gabaabduu achirraa arganne akka kanatti dhiyaata, waliin haa hordofnu. Eessarraayi meetti fufaa? Godina Arsii aanaa Leemmuu Fululuu magaalaa Baalleettoo irraa. Hayyee waan jiru mee naa ibsaa? Wanti jiru amma hiriira dargaggoon ganama sa'a 2tti bahanii waan isaan barbaachisu itti fufaaru. Hayyee. Ammaa fi uffata milishoota irraa baasanii uffata isaanii gubanii mafakkurii isaanii magaala Roobee Gargeedhaa irraa kaasee hanga Baalleetootti karaa cufanii akkasumatti hanga aanaan Qoloo Abeetti dhiyaannaa achirraallee karaa cufaniitiin itti fufaaru. Hayyee. Kanneen akka meeshaa waraanaa wanti booji'an jiraa? Meeshaa waraanaa seenni ammaaf karaa seenuun qabee kaleessallee gara magaalaa Roobeetti karaa seenuun qabee karaan cufamee waan jiruufi warra meeshaa waraanaa karaa seentuun qalbee haftee. Milishootaa fi warroonni qaabinoota gandaa akka jiraniin magaalaa gadhiisanii baqatanii jiru amma achi nu biraa. Hayyee. To'annaa uummataa jala galeera jechuudha. To'annaa uummataa jala jira jechuudha magaalaan Baalleettoo. Baalleettoo uummatuma jala jiru. Aanaa Leemmuu Fululuu jala itti akka aanaatti godina Arsiiti bahaa. Hayyee. Hayyee galatooma yaada naa kennitanii. Hayyee daawwattoota keenyaa gara godina Harargee Bahaatti immoo hoggaa dabarru
Godina Harargee Bahaa Aanaa Haramaayaa Araddaa madda bal'inaa keessatti kan argamu waajjiraaleen bulchiinsa OPDO halkan edaa tarkaanfii qeerroon naannichaa fudhataniin guutummaatti barbadaa'eera. Godinni Gujii magaalaan Bulee Horaa fi naannawaashii akkuma bilisoomtetti jirti. Tarkaanfii loltoonni agaazii har'a ganama daandii uummanni cufe bananii itti seenuuf yaalanis hin milkoofne. Mormii uummataati achirraa nu qaqqabeen beekuu dandeenyeerra. Godinni Arsii Lixaa irra caalaa Godinni Shawaa Lixaa aanaalee Iluu magaalaa Ijaajjiitti qeerroon eda galgala meetii kaabinootaa fi basaastotaa irratti tarkaanfii fudhataniin guutummaatti barbadeessaniiru. Aanaaleen godina Shawaa Lixaa Ilfataa, Jalduu fi Amboo Dirree Hincinni kan kana fakkaatan ammallee mormii jabaa gaggeessaa jirani. Mormiin naannawa magaalaa Finfinnee hudhee qabee gara magaalittii walakkaattis har'a itti fufa waan jedhamee sodaatameef magaalaan Finfinnee akka muddamtetti jirti. Barattoonni Yuunivarsiitii Jimmaas mormii jabaa kaleessa galgalarraa irra deebi'anii gaggeessaa bulani. Mormii barattoonni Oromoo fi Amaaraa adda durummaan Yuunivarsiitii Jimmaatti gaggeessaa jiran kun cimee kan itti fufu ta'us beeksisaniiru. Mootummaan Abbaa Irree Itoophiyaa ilmaan Tigraayin durfamu kun har'a bakkeewwan hedduutti tajaajila intarneetaa uggureetu jira. Sababa kanaan godinaalee Oromiyaa biroo hafan dhaqqabuudhaaf hin dandeenye hanguma toorri bilbilaa fi intarneetii banameen qaqqabuuf kan yaallu ta'a. Egaa daawwattoota keenyaa kabajamoo oduuwwan ganama kanaaf hanga ammaatti nu dhaqqaban kanuma gara boodaarraa haala jiru hordofnee kan isinitti deebinu ta'a. Hangasittuu nu duukaa turaa kan isiniin jedhu Dammaqaa Nagaasaa fi ogeessaa kaameeraa fi teeknikaa waahila kiyya Farhaan Abdusalaam wajjiniin turtii gaariin isiniin jedha. Wanti booji'an jira. Meeshaa waraanaa Finfinnee ammaaf karaa seenuun qabee kaleessallee gara magaalaa Roobeetti karaa seenuun qabee karaan cufamee waan jiruuf warra meeshaa waraanaa karaa seentuun qabee haftee. Milishootaa fi warroonni kaabinoota gandaa akka jiranii magaalaa gadhiisanii baqatanii jiru amma achi nu biraa. Ayyee. To'annaa uummataa jala galeera jechuudha. To'annaa uummataa jala jira jechuudha. Magaalaan Baaleettuu. Baaleettuu uummatuma jala jiru. Aanaaleen mufuulbiloo jala itti akka aanaatti godina Arsiiti bahaa. Ayyee. Ayyee galatoomaa yaada naa kennitanii. Ayyee daawwattoota keenyaa gara godina Harargee Bahaatti immoo hoggaa dabarru. Godina Harargee Bahaa Aanaa Haramaayaa Araddaa madda bal'inaa keessatti kan argamu waajjiraaleen bulchiinsa OPDO halkan edaa tarkaanfii qeerroon naannichaa fudhataniin guutummaatti barbadaa'eera. Godinni Gujii magaalaan Bulee Horaa fi naannawaashii akkuma bilisoomtetti jirti. Tarkaanfii loltoonni agaazii har'a ganama daandii uummanni cufe bananii itti seenuuf faffaa warshaa meettaa biiraa diimaatti argamu 5 konkolaataa warshaa simmintoo Daanguutee Alamganaa keessatti argamu. Akkasumas magaalaa Sabbataatti bootteen tokko yommuu gubatu poolisiin Koomaandar Dastaa jedhamu ijoollee Oromoo lamarratti dhukaasa baneen garmalee madeessuunsaa gabaafameera. Qeerroon naannichaas Koomaandara kana adabuuf adamsaa akka jiran dhagahameera. Odoo kun kanaan jiru poolisoonni Oromiyaa bakkeewwan hedduutti mormii uummataa cinaa dhaabbatanii loltoonni agaazii akka uummata Oromoo hin ajjeefne ittisaa jiru. Kanaafis bakkeewwan hedduutti galateeffatamas jiru. Gara godina Arsii Lixaa magaalaa Shaashamanneetti yommuu dabarru immoo kaleessa galgalarraa eegalanii jiraattonni magaalaa Shaashamannee mormii gaggeessaniin konkolaatota sirnichaa 17 kan barbadeessan yommuu ta'u, wayita ammaa sochiin tokkollee magaalaa sana keessatti akka hin godhamne qeerroon magaalichaa to'annaa taasisaa jiran. Poolisoonni Oromiyaas bakkeewwan kanatti loltoonni agaazii
jiraattota magaalaa Shaashamannee akka hin ajjeefne cinaa dhaabbataa jiran jedhan. Kanaafis jiraattonni magaalaa Shaashamannee galateeffataa jiru. Manneetii wayyaanotaa fi basaastota magaalaa Shaashamannee keessatti argaman irrattis tarkaanfiin fudhatamaa jira. Godina Shawaa Bahaa magaalaa Baatuu, Bulbulaa, Jiddoo Kombolchaa, Maqii, Boottee, Arsii Bahaa gandoolee baadiyyaa hedduu keessatti tarkaanfiin caasaalee sirnichaa irratti fudhatamanis akka itti fufanitti jiru. Gara godina Arsii Bahaatti hoggaa dabarru godina Balleettoo hanga Roobeetti to'annaa uummataa jala seeneera. Qeerroon huccuu milishootaa irraa yaasuun gubaa jira. Sagaleen gabaabduu achirraa arganne akka kanatti dhiyaata, waliin haa hordofnu. Mee sarraayi, meetti fufaa? Godina Arsii aanaa Leemuu fi Loloo magaalaa Baalleettoo irraa. Hayyee waan jiru mee naa ibsaa? Wanti jiru amma hiriira dargaggoon ganama sa'a lamatti bahanii waan isaan barbaachisu itti fufaaru. Hayyee. Ammaa fi uffata milishoota irraa baasanii uffata isaanii gubanii mafakkurii isaanii magaalaa Roobee Zargeedhaa irraa kaasee hanga Baalleettotti karaa cufanii akkasumatti hanga aanaan Qoloo Abeetti dhiyaannaa jirrallee karaa cufaniitiin itti fufaaru. Hayyee. Kanneen akka meeshaa waraanaa yaalanis hin milkoofne. Mormii uummataati achirraa nu qaqqabeen beekuu dandeenyeerra. Godinni Arsii Lixaa irra caalaa godinni Shawaa Lixaa aanaalee Iluu magaalaa Ijaajjiitti qeerroon eda galgala meetii kaabinootaa fi basaastotaa irratti tarkaanfii fudhataniin guutummaatti barreessaniiru. Aanaaleen godina Shawaa Lixaa Ilfata, Jalduu fi Amboo Dirree Hincinni kan kana fakkaatan ammallee mormii jabaa gaggeessaa jirani. Mormiin naannawa magaalaa Finfinnee hudhee qabee gara magaalittii walakkaattis har'a itti fufa waan jedhamee sodaatameef magaalaan Finfinnee akka muddamtetti jirti. Barattoonni yuunivarsiitii Jimmaas mormii jabaa kaleessa galgalarraa irra deebi'anii gaggeessaa bulani. Mormii barattoonni Oromoo fi Amaaraa adda durummaan yuunivarsiitii Jimmaatti gaggeessaa jiran kun cimee kan itti fufu ta'us beeksisaniiru. Mootummaan Abbaa Irree Itoophiyaa ilmaan Tigraayin durfamu kun har'a bakkeewwan hedduutti tajaajila intarneetaa uggureetu jira. Sababa kanaan godinaalee Oromiyaa biroo hafan dhaqqabasaa har'a ganama hiriira mormii gaggeessaniin wayyaaneen bu'uu qabdi, aangoon uummataaf darbee kennamuu qaba, sirna kana jalatti kana booda gonkumaa hin bullu kan jedhuu fi dhaadannoolee garaagaraa qabatanii akka bahan gabaafameera. Hiriira mormii yuunivarsiitii Hawaasaa kanas adda durummaadhaan kan gaggeessan barattoota Oromoo fi Amaaraa yommuu ta'an, barattoonni uummattoota kibbaa fi kanneen biroos itti makamaniiru. Mormii gara naannoo Finfinneetti yommuu deebinu immoo kaleessa galgala magaalaa Aqaaqii fi Finfinnee gidduutti kan argamu mankuusaan meeshaa waraanaa mootummaa TPLF uummataan cabee to'annaa jala galuunsaa beekameera. Mankuusaa meeshaa waraanaa kana keessattis qawwee, sinaayiparii, kilaashinkoofii, matireeyesii fi rasaasonni hedduu uummataan saamamaniiru. Mormii guyyaa kaleessaa godina addaa naannawaa Finfinnee magaalaa Alamganaa, Jamoo Finfinnee, Sabbataa fi Furiitti taasifameen kanneen barbadeeffaman: tokko warshaa Ayikaa Diimaa, lama warshaa BM Diimaa, sadaffaan kaampii konkolaataa Allaamudiin,